Godina Harargee Bahaa magaalaa Qobbootti mootummaa wayyaanee hawaasa nagaa shoror keessaa jiraachuun dhagahame. Baqattoonni Oromoo biyya Somaaliilaand magaalaa Hargeysaa jiraatan tumaa fi dararaa nutti hammaataa dhufeera jechuun dubbatan. Magaalaa Wadaay keessatti daldaltoonni jiran marti ajajaa waraana magaalattiin komatan. Kunneen hangafoota oduu keenyatti akkam jirtan kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork OMN irraa oduu har'aaf qaban isinitti maaduu har'aa wajjin ani Mahammad Fantaalleeti. Godina Harargee Bahaa magaalaa Qobbootti mootummaa wayyaanee hawaasa nagaa shoror keessaa jiraachuun dhagahame. Lukkeelee wayyaanee hawaasa keenya doorsisaa jirtan gochaa badii kanarraa yoo hin dhaabbattan taate tarkaanfii madaalawaa kan fudhatan ta'uu qeerroo magaalattii beeksisan. Abdusalaam Hasan. Rakkoolee naannoo daangaalee Oromiyaa fi haala qabatama naannoo Oromiyaa keessa jiruun wal qabatee hojiin uummataa Oromoo shoror keessuu qaamolee tikaa wayyaaneetiin cimee dhufeera. Uummatni Oromoo lammiilee isaa sababa weerara daangaa wal qabatee dhuunfaa fi gareen dhumaniin gaddaa cimaa keessa wayita jiruu fi lammiilee isaa abdiillee fi mootummaa wayyaaneetiin dhiibamanii ba'an qubsiisuuf miiraa xiiqii keessa galanii wayita hojjetaa jiran kanatti mootummaa wayyaanee qaamolee tikaa fi lukkeelee isaa fayyadamuun hawaasa keenyaa tasgabbii dhoogaa jiraachuun dhagahame. Godina Harargee Bahaa magaalaa Qobboo keessatti qaamoleen tikaa wayyaanee waraanni makkalaakaa fi lukkeelee isaanii magaalaa fi gandaa hawaasa nagaa magaalaa keessaa socho'an shoror keessaa jiraachuun jiraataan naannichaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkitti himeera. Akka yaadaa jiraataa kanaatti mootummaan wayyaanee humna tikaa hawaasa keessa naquu fi waraana isaa makkalaakaa fayyadamuun hawaasa nagaa daandiirra oliif gadi socho'an qabanii reebaa jiru. Dargaggoota baay'ees badii isaanii malee hidhaa jiru. Uummatni Oromoo magaalaas ta'ee baadiyyaa keessa akka fedhetti socho'uuf mirga heera biyyattiin isaaf kenname qaba kan jedhe jiraataan magaalaa Qobboo kun yeroo ammaa magaalattii keessa hawaasni keenya sa'aatii 12 irraa kaasee socho'uun rakkoo hamaa keessa galaa jira. Namoota daandii irratti argaman hundumaa qabanii reebicha hamaadhaan kan dararaa jiranii fi qabeenya mallaqa mobaayilaa fi waan isaan qabatanii deeman hunda kan saamaa jiran ta'uu maddi kun addeesseera. Miidhaa fi dararaa humna tikaa fi waraana mootummaa wayyaaneen ilmaan Oromoo irra gahaa jiruun cinatti lukkeelee gandaa fi magaalaas qaamolee kanaan waliin socho'uun gochaa diinummaa kana uummata keenya irratti raawwataa jiraachuu himanii namootni kunneen ofii beekanii gochaa isaaniirraa akka of qusatan akeekachisaniiru. Xumura irrattis namootni mootummaa wayyaanee kaayoo fi galma uummata Oromoo nagaa dhogguu qabatanii hojjetaa jiran waliin ta'uun hawaasa keenya miidhaa jiran gocha isaanii kana irraa hin dhaabbatan taanaan tarkaanfii madaalawaa fudhachuudhaaf kan dirqaman ta'uu akeekachisaniiru. Magaalaa Wadaay keessatti daldaltoonni jiran marti dirqamaan akka isa dubbisaniif ajajaa waraana ittisa magaalattii dhaamsa dabarsaa jiraachuu jiraattonni dubbatan. Kaayyoon nama kanaa daldaltoota kanarraa horii guddaa fuudhuu fi daldaltoota kisaaraa keessa naquun daldala ala gochuuf ta'uun shakkii hin qabu jedhu warri itti qinsaan keessa beekan. Usmaan Abdulatiif dabalata qaba. Dararaan ilmaan Oromoo irratti Harargee Bahaa magaalaa Wadaayitti gaggeeffamaa jirtu akkuma itti fuftetti jiraachuun dhagahame. Ayyaanni ittisa magaalattii taklaa namni jaamu daldaltoota magaalattii gandara deemee kan hiisisaa ture ammas daldaltoonni hedduun akka isa qunnamaniif dirqisiisaa jira. Akka namni garasii dubbifnee ibsutti namni taklaa jaamu kun daldaltoota hojiif gara Dubaay qotanillee maatii isaaniitti dhaqee akka isa dubbisaniif dhaamsa kaa'ee jira. Godina Harargee Bahaa magaalaa Wadaay ajajaa makkalaakiyaa taklaa kan jaamu badii tokko malutti abbootii qabeenyaa magaalaa mana deemee doorsisuudhaan Dubaay qotees akka inni irra dawulee bilbilaan akka wal qunnamsiisu jechaa ummata doorsisaa jira. Doorsisni isaa kun maallaqa irraa walitti sassaabuudhaa fi salphisuu abbootiin qabeenyaa magaalaa Wadaay birrii isaanii badii tokko malee akka hin kennine dhaamsa kana kan dabarsitanii barbaada. Dhimma kana yaada kana miseensa raayyaa ittisa biyyaatii irraa hin dhageessu. Akka keessa beeytoonni himanitti kasaaraa diinagdeetiin milishaa waraana ragaisee damdamachiisuuf daldaltoota kanneen irraa horii fuudhuuf akka deemu ibsan. Odeeffannoo tana qaamuma waraanaatirraa hin dhagahee wayitanuun joo namni kun daldaltoonni magaalaa Wadaay sababa tokko malee qabeenya gar tokkotti illee kan baafne dhaamsa dabarfata. Kanaan wal qabatee magaalaa Wadaay keessatti yeroo ammaa makkalaakiyaan mana namaa sakattaa jira. Iddoo bulchiinsaa Wadaay gamoolitti khaliisa milishaan ijoollee walitti qabee tumaa qarshii gargaarsaa gaafachaa jiraachuu dubbatan. Bulchiinsi magaalaa Wadaay daldala jimaa kan dur magaalattii tana keessaa xiixaa ture deebisee gadhaabuu dhabaaf namoonni dur jimaa cabsan hedduun hojii dhablee ta'anii rakkina biraatiif saaxilamaa jiran. Bakki jimaatti sakattaamus magaalaa seensaa fi bahiinsa irratti qaama biyya bulchuun godhame jimaan dirree dhawaatti gaddeemuu fi kan magaalaa dirree biyyootti deemus hurgufamaa jira. Guutuu Oromiyaatti gargaarsi lammiilee keenya qe'ee fi qabeenya isaanirraa buqqaanii ammas akkuma itti fufetti jira. Godina Arsii lixaa aanaa Kokosaatti mariin dhimma nageenya fi deeggarsa uummata keenya naannoo Sumaalee keessaa buqqaaniif haala ho'aadhaan geggeeffamaa jira.
Dhimmi nageenyaa deeggarsaa fi kabaja ayyaana irreechaa fuuldura keenyatti argamu marii kana keessatti xiyyeeffannoo guddaa argateera. Marii kana irratti qabxiilee kana giddu gala godhachuun kutaaleen hawaasaa dammaqinaan kan hirmaatan yoo ta'u, nageenya hawaasa keenyaa eegsisuu irratti fi lammiilee keenya qe'ee isaaniirraa buqqa'aniif hojjettoonni fi hooggansi aanichaa deeggarsa gaarii taasisuu maddeen keenya gabaasan. Deeggarsi taasifamee hanga ammaatti mindaa isaaniirraa kan ji'a tokko %20 qarshii 800 fi 31 fi 344 walitti qabuun danda'ameera. Deeggarsi kun kutaalee hawaasa garaagaraarraa ammas cimee kan itti fufu ta'uu marii kanarratti beeksisan. Kabaja ayyaana irreechaa fuuldura keenyatti argamu irrattis marii taasifameen ayyaanni irreechaa kan nagayaa fi milkii Oromoota kan hooggansa duudhaa Oromootiin geggeeffamu akka ta'us dabaluun dhaamaniiru. Magaalaa Mi'eessoo keessatti gargaarsi hawaasa keenya raddaa dirree bal'oo kulmiyyee fi tulluu gulubee jedhamturraa buqqa'anii dhufaniif taasifamaa jiru gama qeerroo fi hawaasatiin cimee kan itti fufu ta'uu jiraattonni yaada laatan. Hawaasa keenyas qeerraa buqqa'uuf kan dirqamsiise raddaaleen tun naannoo 5 jala waan galteef jechuun jiraattonni komataniiru. Faayidaa Iliyaastuu nutti hima. Harargee lixaa magaalaa Mi'eessoo keessatti gargaarsi hawaasa keenya kanneen araddaa dirree bal'oo kullumiyyee fi tulluu gulubee bakka jaamtu irraa buqqa'anii dhufaniif taasifamaa jiru kun gama qeerrootii fi hawaasaatiin cimee itti fufuu dubbatan. Hawaasni kunneen naannoon isaan duraan irraa buqqa'an tun kutamtee naannoo 5 jala galus maddeen dubbatan. Akkuma beekamu uummanni kanneen jaalalaa fi kabajaan isaan waliif qabaachuu turan saba biraatiif fakkeenya guddaa tahuu turte. Gaddas tahee gammachuus waliif qooda dachaa akka turan beekamaadha. Uummanni Somaalee jaalala uummata keenyaaf qaburraa kan ka'e akka nama shanyii moggaafateetti maqaa amartii gurree moggaasaa jiraatanis jechuun naaf odeesse namni kun. Haalli kun ta'ee osuma jiru walitti bu'iinsa daangaatiin wal qabatee ergama diinaa wayyaanee qabaachuun poolisiin humna addaa naannoo Somaalee ta'an federaalaan hoogganamtu hawaasa kanneen keessa bubbuudhaan nagee dhorgochaati jiran. Uummata raaree bal'oo fi warfaa gulubee jedhanii uummata naannoo ummata keenya duraan ummata Somaalitti maxxananii itti wajji jiraatan kan ofirraa buqqisanii jiranii. Uummanni kun duraanis lafuma fiirra jiran gaa'ee uummata dirqama jireenyaatii fi kanaaf uummata hawiyyaa uummata saba Somaalee kan jiran kanatti itti maxxananii wajji jiraatanii amman tana. Egaa waldhabdeen daangaa kun lafaa kaate ergama diinaa wayyaanee kana jecha. Saniin amman tana ofirraa uummata san buqqaasanii jiranii gara aanaa isuma kana keessa gara Husee kana fa'aa ol godaananii asitti jiranii kaanis gara Bordoddee kana ol dabraa jiranii. Haaluma kanaan hawaasa nagaa kanneen akka isaan qabeenya isaaniirraa buqqaan humnoonni diinaa kun taasisaniiti jiran. Akka gabaasa maddeen keenyaatti namoonni bakka tana turan hundi isaanii qawwee qabaachuu turani. Amma garuu yoo xiqqaatee nama 120 malee hundi isaanii harkaa hin qabanii jira. Gama biraatiin warri OPDO akkuma aangoo wal mudanii walirraa mulquu baranitti godinarraa kaasee hanga araddaatti haala faallaa ta'een itti fufaniiti jiran. Haalli qabatamaan godina kana keessa jiru abbootii aangoo sodaa keessa galcheeti jira. Sababni isaa waa'ee dhimma daangaatiin wal qabate shirri gama mootummaatiinis ta'ee dabballoota OPDO kanneeniin hawaasa nagaa keessatti raawwatamaa jiru kun hawaasa gama mormitti waan gorseef jecha aangawoonni abbootii taayitaa kanneen fedhii isaaniitiin firraa mulqaa jiraachuu maddeen keenya gabaasaniiti jiran. Hawaasni dhaamsi nuti qabnu yoo kan jiraatu ta'e uummata keenya kanneen daangaa irratti weerarratti biname kana cinaa dhaabbachuudhaaf qophiidha jaan. Baqattoonni Oromoo biyya Somaaliilaand magaalaa Hargeysaa jiraatan tumaa fi dararaan nutti hammaataa dhufeera jechuun dubbatan. Baqattoota reebuu fi humnaan qabanii biyyatti deebisuus cimsanii ibsaniiru. Usmaan Baayyuu gabaasa dabalataa qaba. Baqattoonni Oromoo baqattummaadhaan biyya Somaaliilaand jiraatan guyyaa gara guyyaatti doorsisaa fi reebichi nutti hammaachaa dhufuun haala yaaddeessaa keessa jira jechuun dubbatan. Akka baqataan Oromoo tokko magaalaa Hargeysaa irraa Oromiyaa miidiyaa neetworkiitti himetti guyyaa kaleessaa jechuun fulbaana 26 barkoom 2017tti konkolaattonni Somaaliilaand jimaa Oromiyaa irraa fe'atanii gara Hargeysaatti deebi'aatiin osoo jiran poolisoonni addaa naannoo Somaalee konkolaataa kanneen dhukaasatti banuun waan gubanii barbadeessaniif uummata Oromootu gube jechuun baqattoota Oromoo Hargeysaa keessa jiranitti xiyyeeffataniitiin miidhaa akka jiranidha namni kun kan hime. Sababa kanaaf yeroo ammaa baqattoonni Oromoo Somaaliilaand keessatti dararaa hedduu keessummeessaa akka jiranii fi ilmaan Oromoo kanneen rakkoo siyaasaatiin biyya isaanii irraa baqachuun mootummaa Somaaliilaandii fi
dhaabbata mootummoota gamtoomanitti waajjira olaanaa dhimma baqattoota addunyaa yookiin UNHCR'tti kolugaltummaa gaafachuudhaan waggoota dheeraadhaaf biyya kana jiraachaatiin akka turan eeree irra caalaan isaanii namoota waraqaa mirkannee baqattummaa yookiin maandeeta UNHCR kanneen qabanidha jedha. Yeroo ammaa kana baqattoota Oromoo jumlaadhaan qabanii gara waajjira immigireeshinii biyyattiitti geessuun hidhuun humnaan gara Itoophiyaatti darbataatiin akka jiranillee dubbateera. Makiinaa Jumaa kan deemu irratti Somaaloonni Ogaadee Liyyuu Poolisiin tarkaanfii fudhachuudhaan gubdee sababa san gubdeen ammoo tarkaanfiin garaagaraa as keessatti gaalle jiru kanuma duraanii caalaa dabalee jira. Makiinuma warri Ogaadeen karattuu gubisanii makiinaa lama ture lamarraa tokko baafatee tokko gubee warri takkittiin baafate kana Ogaadeen karatti qabee gubijee hime. Haini sandilas akkuma Oromoon gubdee ilaalaa jiranii Oromoota bakka rafanittis ganama subii qabanii marsanii qabuun warra maandeeta UNHCR qabus warra asaalamsii karatees hedduu qabanii immigireeshinii manaamarra deemee uummata sakattee guuree garfa akka fedhe godhaa jira. Obboleessoo haalaan wanni ulfaataan deemaa jira. Baqattoota Hargeysaa Oromoota Somaalaandi jiran irratti dhugumatti kabajaa mirga dhala namummaadhaa dhabaa jirra. Kun egaa kana sanayee wanti tilmaamamee dhugaan nama dhaawames guyyaa guyyaa argaa jirra. Iddoo hojiittis namni tumamuun saamamuun. Weerara poolisoonni addaa naannoo Sumaalee kanneen mootummaa wayyaaneetiin qindaa'uun uummata Oromoo irratti duula bananiin lammiileen Oromoo naannoo Sumaalee fi Somaalilaandii keessa jiraachaatiin turan rakkoo hamtuuf saaxilamaatiin jiru. Tolee kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa miidiyaa Neetwoork gaawwaduun har'aaf qabannee dhiyaanne kanuma qophiilee wammanni biraa wajjin turtii gaarii.